amma sabboonummaan Oromoo gad xiqqaatteetu jirti. Mee nama haasa'uun dalaala. Itoophiyaa jechaa jiranii jechuudha. PP yoo kana teessee waggaa 10 qabattee nama Oromoo gad deebisiyyuu uumuu teessi. Yoo amma if dhaqqabuu baate hayyoonni Oromoo yoo amma saba kana dhaqqabuu baate ummanninis yoo hayyoota isaa dhageeffatuu baate rakkoo guddoo uumamu ta'a. Rakkoo tana kana hambiftuu maaliin siyaasaa fi humna. Wooma lamaan kana. Game is over. Kanaa ichi xiinxala biroo xiinxalaa siyaasaa guddaa akka Jawaar Mohaammed ta'uun sin barbaachisa. Wanni ati mirga keetiin kabachiiftu, aadaa keetiin tiifattu, eenyummaa keetiin tiifattu, daangaa keetiin tiifattu, siyaasaa fi humnaa jechuudha. Kana eenyu harkaa qaba? Humna marroo dirribaa harkaa qaba. Siyaasaa Jawaar Mohaammed fa'aa harkaa qaba jechuudha. Amma sirni kun jara kana busheessaa jira jechuudha. Jara kana busheessaa jira jechuudha. Ummanni keenya dammaqinaan anamma durallee wanta kana isin himeetiin jira. Namoonni irra guddaan ABO keessa turan nama akka Oromoon hin bilisoomneef qabsoo Oromoo san qabuuf ABO seenani malee akka sabni kun milkaa'uuf ABO kaseene du'ee dhabamee hagi hafe namni isa dhaga'uun jiruun isin hin jee ture. Warri arra dur qabsaawaa akkanaatiin ture. Maarree kanaatiin ture jee saba kanaa maqaa saba kanaatiin daldaluu ture har'a qaallicha kanaa wajji lafa dhiitu. Durumaanuu warra Oromoo irra qabsaa'u ABO seene malee ABO dhugaa sanii miti. Tana jala mureetiin siiman. Mee hiikaa waan sanii mee gaafiin Oromootun gaafii ijoolleen xixiqqoon sii himtu gaafiin Oromoon gaafate gaafii kanaati. Yuunivarsiitii fixuun sin barbaachisu barumsa guddaa sin barbaachisu gaafiin Oromoo tana mee gaafii Oromoo san keessaa tamtu deebi'ee jii gaafadhu warra ABO ifinjuu kan warra gartee dhiichisaa oola kan mee gaafiin Oromoon gatii kafalteef gaafiin Oromoo wareegamaa turteef gaafiin Oromoon gudeedamaa turteef gaafii gartee hayyuun itti dhabamaa ture mee tamtu deebi'ee jii gaafadhu wanni nuti sirna kana jala hiriirruuf wanni nuti sirna kanaa wajji dhaabbannuuf wanni nuti sirna kanaan ilma Oromooti jechuutti dandeenyu. Afaan Oromoo haasa'u Oromiyaa keessa dhalachuu miti. Kanati deeggartu yaada. Kanati mormituus yaada. Kanati deeggartuus yaada. Kanati mormituus yaada. Yaanni PP lafa qabsiisee deemu jiru kun mee Oromoo maal godhee? Oromoof maal godhee? Waan Oromoo godhe malee waan Oromoof godhe ni qabaahii. Jiimee warramma PP jala yaa'u kana tokko gaafadhu tokko siin deebisanii. Maaliif duraanuu warra asiin dhuftullee beeynu jee waa liqimsuu ture jechuudha. ABO keessattis liqimsuma isaanii gaggeessuu ture. Qabsoo Oromoo sakaalanii akka fuulduratti hin deemne godhuu turanii jechuudha. Kana hunda wanni naasuu jiru ummanni keenya abalufaan qabsaawaadha. Abalufaatu Abiyyi bira jira jee kan dogoggorre. Abalufaan artistii Oromoo guddaadha. Waggaa meeqa baqatee biyyaa bahe har'a kunoo dhufee Finfinnee wallisa jettanii akka isin hin dogoggorreefin isin himu jira. Abalufaan sheekha guddaadha. Akka kunoo har'a sheekha guddaa keenyaatu namicha kana wajji dhaabbachuu jira jettanii hin dogoggorreefin isin himu jira. Abaluu keenya faan qeensii guddaadha. Akka har'a isa fa'aatu Abiyyi wajji dhaabbachuu jira jettanii akka isin hin dogoggorreefin waan kana jala muree isin himu jira jechuudha. Obboleeyyan sabboonummaan guddinaa isin qabdu xiqqeenyaa isin qabdu jechuudha. Sabni sabboonummaan qabne bu'aan qabu jechuudha. Sabboonummaan ta Doonaald Tiraamp maraataa kanaa moosiftee har'a guyyaa lammaffaatiif deebi'ee osoon Ameerikaan tun guutuu warri poolitikaa irra duuluu ummanni isaa gartee si galee wajji dhaabbatee akka inni ichi deebi'u godhe jechuudha. Kanaafuu nama sabboonummaa qabuuni daangaa keetillee kabachiifachuu dandeessa, faayidaa keetillee eegsifachuu dandeessa jechuudha. Namni sabboonummaa qabu yoo ati duute siif dhimmama. Duuti tee isa laaleessiti. Yoo si jeesellee laalachaa si jeesa. Yoo si buqqisellee laalachaa si buqqisa. Ka buqqaatiin tee gammachiiftu. Ka duuti tee
bashannan siiftu karakkachuun kee isa enjoy goosiftu akka sheeyxaanticha kana gartee ilma kiyyallee yoo jette ati maraataadha deemu ati maraataadha dhugaan siiman amma aangoofaaf wal dhabanii jaawarfaan aangoof lolanii marroon aangoof lolaa taayyeen aangoof lola mee taayyeen aangootam dhabe osoo aangoo taatee nama isan geenye hundaatu kunoo ministeera maalirra jiraame maqaasaa barreessuu hin dandeenye mee jaawara aangootam dhabe haga ammaa diiyaaspooraa isan geenye kadhatamu jiraame diiyaaspooraa keenya kottaa nu walaa jira sigal mee marroo dirribaa aangootam dhabe sanyii inni ajajuu tureetu kunoo aangoo hangas geessu san qabaami maqaa aangoo maqaaga oromoon humna tana jabeeffachuun dirqama arra qaallichi maal godhu jira amara ifi hidhachiisee si dhufu jiranii siinja garuu haqallabu isa hidhachiisu isa loojistikii qopheessu isa sigale leenjii kennu isa yoo xiqqoo humniti isaanii laaffatte raayyaa ittisaa information kennisiisee kadhooysisu kameeshaa akka gartees jarri zarafee jarri hanga lubbutti hidhate sigale akka yoo inni capellee jarri kun aangoo qabatu akka yoo inni gartee biyya kana oromoon akka cabsite firraa cabsitellee akka jarri kun humnaa'ee aangoo qabatu haguudhu jiru isaa jechuudha. Kanaaf ragaan maali? Adda bilisummaa Oromootii fi TPLF osoon torbee hin gahin osoon ji'an gahin yaameeti shororkeessummaa paarlamaa isaa saniin irra murteessisiise. Fannoo haga amma jaarsa waggaa 80 jeeftee nama buqqiftee ibiddaan nama gubdee morma namarraa kuttee muka fanniftee dhiichiftee takka shororkeessummaa mitiiti waa'ee isiitu paarlamaa keessatti fannoon goota haga jijjigaa lolchiifachuu hin danda'a gootota jee faarsuu malee takka maqaa isaanii maqaa hamaatiin kaaseen beeku jechuudha. Shororkeessummaa irratti maxxansuu dhiisii hin siin jedhu. Kanaafuu isaa jaaratee isaa loojistikii qopheessu jira ragaan kana caale hin jiru jechuudha. Fannoon mirga isaatii halolachuu jiru ni jira haalolatu waan nun ga'e qabu. Oromoon homorkii mataa isaa dalaguu qaba. Homorkii mataa isaa eenyu wajji dalaga? Hayyoota isaa ka isaa dhimmamu. Waboo isaa ka lubbuu isaa kennu jiru kanaa wajji dalaguu qaba. An jala mureetiin si'iyu bakkitti gibirri nama rakkisu jiru bakkitti horiidariin nama rakkisu jiru bakkitti milishaan hudduu keessa nama dhiitu jiru iddoo woboon keessan sossoone qofa sigale woboon jiraachuun hawaasa kiyya siifillee gaarii an jala mureetiin si'ima fedhu aangoo haa qabatu fedhuun qabatin inni akkasuma shirgaara keessa jechuun sun kabajaa si gootu jira. Yooni nan ummata kana dhageeffachuu baadhe jarri kun jara kana harkaa qaba jee yaada sheeyxaantichi. Yooni nan ummata kana dhageeffachuu baadhe jara kana natti humneeysanii aangooti jetaniin waaqa caalaa jaaladhu jeeti yaada sheeyxaantichi. Woboon kara hunda si fayyada. Aangoo qabannaan inuu haala wasaalan ilma keetii aangoo sii qabatee. Saniifuu waboo kee cinaa hiriiri. Warra hayyoota siyaasaa keetii dhageeffadhu. Hayyoota siyaasaa keetii dhageeffadhu. Wajjin dhaabbadhu. Dura dhaabbattee gufuutti hin ta'in. Yoo wajjin dhaabbachuu dadhabdellee afaan kee walitti qabadhu. Arrabaan baalagee arraba dheerattu ta'asii gartee hayyoota xiqqeessaa ooltu. Tapiippiin gartee qaxxartee asirra baaftee asirra iyyisiisaa ooltu. Amma sadarkaa gartee nama dhabdee Oromoon nama dhabneeti. Ijoollee waa takka hin beekne. Ijoollee hudduu intala Oromoo asirraa poosti gootu. Ijoollee asii haadha Oromoo hudduu kana godhi jettee wal arrabsaa ooltu. Hayyuu keenya goota keenya jennee yaa abalumaa sagalee nuun ta'a. Way hayyuu aboo hayyuun kun kami jennee hoggii ilaalla. Kunoo kadhalaa Oromoo poosti godhu. Kadhalaa Oromoo akkana godhu. Kanaani ummanni waan ta'u wallaaleeti si gale. Waan ta'u wallaalee kana jala deemee jechuudha. Hayyoonni keenyaas afaan qabatanii mana tattaa'uun isin hin baasu. Gabbaha ummata qofaa miti. Gabbaha
olola piippiin ooftu kana ummataaf takka godha daaraa godhaati ibsa kenna hoggii piippiin nama jeeftee woboo ajjeesii jettu woboon ibsa baase sakanditti ibsa baase akka waan kana keessa harkan qabu ibsa san piippiin fudhattee dhiiftee miti ummata Oromooti fudhachu ni fudhata ummanni Oromoo quba qaba yoo manni namaa gubatee barshanee gubee jedhanii chumanati cal jette ummanni kun dhugumaan godhanii tanaaf cal jansiin jedha hayyoonni keenya ta'e fannoo wajji hiriiruu jiran maarree wajji ergatan abaluu isin ergata lidatuu isin ergata jedhanii hoggii olola oofan cal jettee manan taa'in gabbahii ummata kee amansiise miidiyaan tole kunoo anamma feesbuuka kiyyaaniin namoota hangana heddummaatu irratti dubbachuu jira jechuudha dhaamsa kiyya kana namoota meeqaa fuudhee waliin gahaa jechuudha viidiyoo tiyyatan alaali saniifu gabbahaati namni akka amanu namni akka fudhatu godha namni kan deeggaru yaada malee iddoo ati itti dhalatte iddoo ati itti guddattee miti amantii ati keessa dhalattee miti kan ati deeggaruu qabdu kasimiidhu yaada kasi fayyadu yaada jechuudha saniifu hayyoonni keenyaas gabbahaati waan kana gartee tartiiba godha ummata keessan survive godha ummata keessan cinaa dhaabbadha ummanni Oromoon bar rabbiin osoo nama marroo dirribaa jaamu kana lafaa kaasee jaldiisaa fi bineensaan bilisoomsa jee inni gaaratti duubaate wanni Oromiyaa jaamne hin jirtu beek hayyoonni keenyaa wanni itti ifitti himuu qabdan arra waan woboon dhukkee irraa kaasuu fi sheeyxaantichi kun isin jalaa dubbachuu jira malee walaa daawwit ibsaati walaa mararaa guddinaati wallaahi namni haganarra isin kaa'ee isin jalaa dubbatu hin jiru waan woboon gaara jiruu fi namnichi itti isin dubbisu jira isin keessa warra woboo irratti olola oofu jiru jira dhaabaa waan kanaaf manguddoon isin biyya alaa naqattan tun warra marroo deeggaru kanarratti olola gurguddaa oofaa jirti akka waan daawwii waa harkaa qabu walaa hayyoota keenya guutuu marroo tokkicha marroo ulee harkaa qabu saniif jecha namni sodaatu jira marroo jechuun ulee teessani gaachana keessani akka ija teessanitti qabdanii akka yaachuun qabdan malee isa duuba yaatanii nama lubbuu sii kennu jiru olola irratti oofuun olola irratti oofsisuun at least nama tokkoo fi lamallee taatu nama isa deeggaruu irratti akka inni olola isa irratti ololan goosisuun adeeroo qaaniidha ani jala mureetiin siima wallaahi billahi jala mureetiin siima osoo marroon gaara jiraatuu baatee nam tokko jalaa biyyin dubbatu wallaahi ammaas karoora hujirra oolchuu ka'e tokko kan saballeen kabaju hayyoota kanalleen kabaju sodaa wobootii fi ummata kana guutuu yaa'ee woboo tanan harkaa galaa fi waan dhoo isaan oofu tan hundaa'u wanni dhoo isaan oofu jiruuf takkittii tanaaf buleessu